tokko falmaa jira waa'ee keenyaaf. Haleluuyaa. To'an absiniin alattiin dura fannoora dhaabate sanuu falme har'a marga obbarree erga maqaa isaatti amannee immoo mirga abbaa dhaabate sanuu falmaa jiruuf galanni guddaan haa ta'u. Miila keenyaan kaanee dhaabbannee sagalee waaqayyoo dubbifannee waaqayyoon akka itti dubbatuudhaaf kadhannee sana booddee sagalee waaqayyoo barannaa. Sagalee waaqayyoo keessa gara Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 8 kaasee amma 16 akkas jedha maqaa Yesuusiin wal duukaa baafannee dubbifannaa. Ibrootaa boqonnaa 11 8 kaasee 16 hin dubbisa akkas jedha maqaa Yesuusiin. Abrahaam biyya isaatii ba'ee biyyatti darbee akka fudhatuuf isaaf yaadame tokko akka dhaquuf yeroo waamametti amantiidhaan abboomame. Eessa akka dhaqu utuu hin beekiin hin ba'e. Amantiidhaan akka ormaatti biyya isaa abdachiifame sana keessa buufate. Yisihaaqii fi Yaaqoob warri isa wajjin laficha akka argataniif abdachiifaman isa booddeedhaan akkuma jiraatan inni godoo keessa jiraata. Inni mandaraa hundee jabaa qabu isa Waaqayyo akka inni itti ijaaramu qopheessa ijaaree hin eeggata ture. Inni abdii kenneef amanamaa akka ta'e Abrahaam fudhatee waan tureef Abrahaam inni barree isaa darbe iyyuu Saaraa ishee dhala godhachuu hin dandeenye amantiidhaan dhala gochuudhaaf humna argatan. Kanaaf sanyiin akka urjoota waaqa keessaa baay'atan warri akkuma cirracha qarqara galaanaa lakkoofsa hin qabnes namicha isa akkuma waan du'ee ture tokkicha sana irraa dhalatan. 13 jarreen kun isa abdachiifaman yoo hin fudhanne ta'e iyyuu amantii isaanii otoo hin dhiisin du'an garuu isa abdachiifaman fagootti ilaalanii simachuudhaaf itti gammadaniiru. Biyya lafaa irratti ormaaf karaa deemtu akka turan beekaniiru. Namoonni wanta akkasii beeksisan biyya ofii isaanii yaada akka jiran hin agarsiisu. Biyya isa kan keessaa ba'an sana yaadu otoo ta'anii itti deebi'uudhaaf fucha hin argatu turan. Amma garuu isaan biyya isa sanarra wayyuu hawwan hin yaadu. Innis isaa waaqa irraati. Kanaafis waaqayyo inni achitti mandara isaaniif qopheesse waaqayyo isaanii jedhamee waamamutti hin leeyya'uu jedha. Harka ol kaafanna. Qulqulluu maqaa keessaa galatu. Ati hoolaa araaraati. Badisa keessaa nu baraarteetta. Maqaa keessa jiraataa nu laatteetta. Maqaa keenya immoo galmee jireenyaa irratti eegaa jirta. Karaa ilma kee Yesuus Kiristoos nu ifeera. Waaqa jiraataa bara baraan galanni guddaan siif haa ta'u. Du'a irratti gooftummaan sii kennameera. Mootummaan du'aa karaa kee nurraa cabeera. Dukkanni keenya karaa kee bari'eera. Dukkana bara baraa keessaa baaneerra. Sagaleen kee molgaa namaa jabeessa. Sagaleen kee aangoo dhiirota namarraa hurreessa. Cufaa balbalaa namarraa bana. Sammuu dadhabaa deebisee gabeessa. Aangoo dukkanaa sammuu nama kanaarraa dha'eera. Laphee nama kanaarraa dha'eera. Bara isaaniirraa dha'eera. Gubaa'ee kanarraa dha'eera. Waltajjii kanarraa dha'eera. Ergaa guyyaarraa dha'eera. Ergamaa dukkanarraa dha'eera. Hirribaa kan eeggatu waraaneera. Yaada kan nagachiisu waraaneera. Qalbii namaa kanatu waraaneera. Hojjetaa Si'ool waraaneera. Ergamaa Diyaabiloos waraaneera. Abjuu kee waa waraaneera. Gaa'ila kee waa waraaneera. Sagantaa kee waa waraaneera. Abalaa waraanameera. Miilla kee jala kaa'eera. Irratti moo'icha argatamna dhiiga Yesuusin. Galateeffadhaa Noora. Haleluuyaa. Mata duree torban sadiidhaaf tu gargariin kutiin dubbannu har'an jalqabaa na wajjin akkasii ta'an nan barbaada. Mata duree akka jiru qabadhaa hundi keessan. Guyyaa har'a mata dureetti dubbannu qophii waldaan kiristaanaa gochuu qabdu waan jedhuun dubbadha. Qophii waldaan kiristaanaa gochuu qabdu waan jedhuun kallattiimaan dubbadha. Waa'ee waldaa kiristaanaa gaafa laallu waldaan kiristaanaa dhaabbata hafuuraati isiniin jedhee sitti dubbachaan ture ji'oota lamaan kana keessa yeroo darban keessatti waldaan kiristaanaa dhaabbata hafuuraa akka isheen taate, dhaaba akka isheen taate, abbaa akka isheen qabdu, kaayyoo akka isheen qabdu, galma akka isheen qabdu, mul'ata akka isheen qabdu sin barsiisaan ture. Waldaa kiristaanaa gaafa jennu jireenya lamaan lafa kaa'u beektonni waldaa ishee mul'attu waldaa ishee mul'anne jedhu kana keessan galu. Walumaa galatti garuu inni kallattiin isaa waldaan kiristaanaa maaliif bakka bu'a gaafa jettan hiikni dhugaasaa caafata qulqullaa'aa irraa gaafa argitan
ولتقبم أمنتوتا في أمنتوتا كريستوس يسوس فايسا لبوساني قرآني فراتانيف أم سقافة أم كيسمايو أبا والدوتا باقين أفواقا أبا قديكا سرقمان باولوس والدوتا كريستانا أبقاف وامي تشوامو والدا كريستانا بيكسي والدا كريستانا بيكسي جديتو وامي تشوامي إرقا واقا جتو دبته برانقا jireenya jiraachaa jiran keessatti immoo mudannoo isaa mudateedhaaf akkamitti akka isaan deebi'an yeroo garaagaraa barsiisa qopheessaaf walumaa galatti egaa amantoonni yookaan waldaan kiristaanaa qophii isheen qophaa'uu qabdu qophiin irraa eegamu jira. Waldaan kiristaanaa qophii isheen qophaa'uu qabdu qophii wanta barbaachisaa ta'eef wanta jireenya ishee gara fuulduraaf borii isheedhaaf baay'ee murteessaa kan ta'edha. Sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa nama dubbisu ka'umsaadhaaf kan laphee korra taa'e Ibroonni boqonnaan 11 lakkoofsa 8 kaasee amma 16tti waa'ee abbaa hafuuraa keenyaa isa ta'e Abrahaam nama hundumaadhaaf isa Waaqayyo duratti amantiidhaan abbaa dhaloota hundumaa ta'ee waamame maqaa jalqabaa argatee maqaa abbaa isaa yuugatee Waaqayyotti waan amaneedhaaf Abrahaam irraa kaasee hiddi sanyii ilmaa Waaqayyoo jedhamanii beekamu Abrahaam irraa kaasee akka lakkaa'amuudhaaf sababni Abrahaamiif ta'e sababii inni Waaqayyotti amaneefidha. Egaa waa'een Abrahaam kutaa kana Ibroonni boqonnaa 11 lakkoofsa 8 kaasee amma 16tti waa gurguddaa afur of keessaa qaba. Wantichi baay'een argaa koo guyyaa irraa keessatti. Abrahaam abbaa isaa gaafa laaltan abbaa isaa Taaraan gaafa laaltanii waa'ee abbaa isaa caaffanni qulqullaan lafan kaa'u wanta inni kaa'u yoo jiraate iyyuu gaafa Abrahaam biyya Waaqayyo keessaa ba'e jedhe keessaa biyya Uuz keessaa gaafa biyya Uur keessaa gaafa inni ba'e Waaqayyotu ba'e ittiin jedhe lafa dhaqotoon beekiin biyya dhaqotoon beekiin Waaqayyumatu guyyaa tokko dhufee yaa Abrahaam sin barbaada ani sababa biyya lafaadhaaf eebba sin godha sin baay'isa jedhee Waaqayyo maqaadhaan Abrahaamin waamee biyya inni beeku keessaa saba inni beeku keessaa namni isaa keessaa fudhatee ba'e. Abbaansa wajjin ba'ee karaa walakkaatti hin du'e biraa hafe. Abrahaam garuu maqaa haaraa jireenya haaraa qabatee hin qajeele. Inni tokkoffaan kutaa kana keessatti gaafa argitan Abrahaam Waaqayyoon gaafa amanee maatii irraa dhaale miti, fira irraa dhaale miti, qomoo irraa dhaale miti, warra kaan irraa dhaale miti. Waaqayyoon hundumaa gararraa jiru. Waaqayyoon ni bantii wal waaqaa uume ni lafa kana diriirse. Inni abbaa uumu hundumaa ta'e Waaqayyo akka jiru waan beekeedhaaf Waaqayyo irratti maal qabaate amantii qabaate. Otoo Waaqayyoon barsiifamiin otoo wanta kamiin isaaf dhibamiin Abrahaam Waaqayyo akka jiru Waaqayyo irratti amanee abdii isaa Waaqayyo irra kaawwate Waaqayyotti waan amaneedhaaf Waaqayyo immoo waa akeeke waa yaadeef. Wanti Waaqayyo yaadeef Abrahaamiif maalidha gaafa jettan biyya fooniin jiraatu biyya isaa keessaa biyya Uur keessaa ba'ee biyya Kana'aan akka inni dhaquudhaaf Waaqayyo Abrahaamiif sagantaa kenne. Abrahaamis yaada Waaqayyo dhaga'ee akeeka Waaqayyo dhaga'ee dhuguma iyyuu Waaqayyo dhugaa dubbata Waaqayyo dhugaa dhaga'ee biyya otoo hin beekiin eessa akka dhaqu maal akka deemu maal akka ta'e otoo hin beekiin Abrahaam biyya isaa keessaa ba'ee akka foonitti biyya ormaa kan jedhamu dhaquudhaaf qajeele. Seerichi bal'aadha. Gaafa qajeelu namni karaa agarsiisu hin jiru namni daandii agarsiisu hin jiru. Garuu waa tokko beeka Abrahaam utuu eenyumtuun ibsiifiin waa'ee Waaqayyoo galee fira waanteedhaaf abbaan karaa isaa abbaan sagantaa isaa isuma manaa sabaase Waaqayyoodha waanteedhaaf utuu ija isaa eenyurrayyuun kaawwatiin Waaqayyoon ilaalee biyya akka foonitti biyya isaa jedhamu keessaa akka foonitti gara biyya ormaatti ba'ee qajeele. Egaa Abrahaam abdiin isaa abdii namaa hin turre haala ilaalee maatii ilaalee hidda lakkaa'ee ba'ee qajeele cal jedhee maqajeele. Warra akka abdiitti fudhatee manaa qajeele Waaqayyo abbaa isaa biraan bise du'aa mucaa obboleessa isaa yookaan achis immoo aantii kooti kan jedhu Looxiinis biraan bise Waaqayyo qobaa kee qajeele haadha manaa kee duukaa warra sii kenne duukaa Waaqayyo geggeesse. Abrahaam na dhagaa gaazexeessaati lafa dhaqotoon beekii amantiidhaan garuu iddoo Waaqayyo naa qopheesse gaariidha. Lafa Waaqayyo naa qopheesse gaariidha. Biyya Waaqayyo naa ilaale gaariidha. Waaqayyo akkasumaan akeeka malee manaan hin baafne biyyi Waaqayyotti na geggeessaa jedhu kun biyya gaariidha jedhee amantiidhaan Waaqayyo irratti abdii godhate maal ta'e jedha ba'een qajeele jedha. Qobaa isaa toon taane Waaqayyo immoo gaafa abdii kenneefi yaada lammaffaa keessa kaa'edha.
jedhe Waaqayyo. Sanyii baay'ee siin kenna. Biyyi kee kan kee qofaa miti. Dhaaltuu baay'ee jira, baay'eetu dhaala biyya kana jedhe. Abiraam gaafa gara biyya kanaatti qajeelu abdii kana baatee deemaa jira. Nama nutti namitti Waaqayyo nutti hime. Waaqayyo nama maal kaawwateedha? Abdii kaawwateedha. Egaa Abiraam dhaala ofiisaa, dhaala maatiisaa baatee adeemaa ture. Gaafa dhaqee iddoo Waaqayyo isaan jedhee ga'us wanta Waaqayyo abdachiise baay'ee immoo eeggachaa turan. Achirratti Waaqayyo ilmaan baay'ee kennee fi karaa walakkaatti waan baay'ee ta'eera. Lafa dhaqotoon beekin garuu Waaqayyo irraa amantii qabaati. Eessi waan qophaa'eedhaaf Waaqayyo biyya qopheesseefidha. Abiraam biyya foonii keessaa gara biyya fooniitti ba'ee qajeele. Kakuu moofaa keessatti Abiraam yaadu Waaqayyoos waa'ee biyya lafarraa fakkeessee waa'ee biyya waaqarraa haasa'uudhaaf jireenya Abiraamis akka foonii abdii fakkaatu maatii isaa, biyya isaa, sanyii isaa harkaa fuudhee ana bichaarra ija kee taa'e jedhe Waaqayyo Abiraamin fudhatee qajeele. Abiraamis Waaqayyo wajjinii qajeele. Waaqayyo immoo Abiraamin illee hin yaasifne. Mee tokko ameen jedhadha. Waaqayyo maal hin goone? Mee dubbadha Waaqayyo maal hin goone Abiraamin? Harka mirga ol kaasaa Waaqayyo illee yaasifne. Yaa isaan garuu waan abdachiifaman dhufu ilma Waaqayyo furii biyya lafaa isaan keessa wanti haaraan ba'u bakka jiru raajonni baay'een raajamaniiru. Egaa Abiraam akkuma Waaqayyo dubbate haati manaa isaa dhabduudha, dhabduu isaa baatee qajeele. Haati manaa isaa dhabduudha malee inni manaa isaa baase Waaqayyo kennaa guutuu akka inni qabu amaneetu ba'ee qajeele. Ofii isaa iyyuu umuriin isaa dadhabeera, akka nama du'e ta'eera. Garuu amantii qaba. Waaqayyo du'aa kana deebisee akka jiraatu. Biyya isaa keessa akka biyya ormaatti qajeele. Gaafa dhaqees immoo biyyicha keessa gaafa dhaqee jiraatu biyya isaan godhanne gara sagalee Waaqayyo. Biyya isaan godhan ilaala. Biyya Uur keessaa ba'ee gaafa dhaqee biyya kana hangalu biyya kooti nagaa jedheen teenye. Inni ammayyuu jira iddoo kanarra caalu iddoo kanarra wayyu hawwaa ture jedha. Eessa hawwaa? Waa'ee biyya ishee haaraa, waa'ee Kana'aan ishee haaraa, waa'ee mootummaa Waaqayyo maal gochaa ture? Hawwaa ture, dheebochaa ture. Hawwiin isaa kunis jedha sagalee Waaqayyo waa'ee biyya isaa keessaa ba'ee biyya abbaa isaaniiti. Biyya abbaa isaa keessaa ba'e, biyya maatii isaa keessaa ba'e, dugda duubatti deebi'uudhaaf hawwii otoo hin taane gara fuulduraa gara bantii Waaqaa keessa biyya sammaadha, biyya caalu, biyya haaraa eeggatamaa fi jirtu ishee hawwaa ture yaadaan fedhaaf. Qabeenya lafarraa qabeenya gadheen lakkoofne waan fedhaaf. Abiraam amantiidhaan eessa akka dhaqu maalitti akka deemu otoo hin beekin ba'ee qajeele. Iyyaasuuf Kaaleb garuu hafuura addaa waan qabaniidhaaf hafuura amantii waan qabaniidhaaf akkas jedhan hin sodaatinaa hammam jajjaboo yoo ta'aniyyuu Waaqayyo gaaddilee irraa kaaseera. Akka buddeenaatti isaan nyaanna, biyyicha immoo hin aalla. Kana hoollata kiristaana onnee saddabeessa deebiisa moona kana maal beektu? Kirkirri lafaa gaafa ta'u, abiddi samiirraa gaafa bu'u, balaan makiinaa gaafa baay'atu, oduu lolaa gaafa ta'u maal beekta? Bannee kaa dhumne kaa'e. Warra akkasii nama dhufu dhugaa Waaqayyooti. Maaliif jedhaa? Dhugaa sagalee Waaqayyoo keessaa qabani, qophii mootummaa Waaqayyoo keessaa qaban. Na dhaga'i waa tokko siin jedha. Biyyi lafaa kun kan ishee wargamaa jirtuudhaaf, kan ishee dhibbakkaa jirtuudhaaf, kan ishee dhuma ga'eera. Kan keenya garuu dhufaa jedhamee jedha Iyyaas. Aduun ishee dhi'uu ga'eera. Anaasiif garuu aduu haaraan ba'aa jira. Garuu jedha amma dhumaatti kan dhaabate maal ta'a? Hin fayya. Sin eebbisa fayyi dhiiga hoolichaan. As sadarka mirgaa fayyi dhiiga hoolichaan. Nama si bukkeen jabeessi qabiiti amma dhumaatti yoo dhaabatteen fayyi ta'edhaani. Raasa amma dhumaatti yoo dhaabatteen fayyi ta'edhaani. Dhaabachuu yoo baatte gareedhaani. Wajjiniin baduu kee fedhaani. Har'a waan sinii kadhadha. As sadarka mirgaa siin kadhadha namantaa. Abbaa na dhageessa. Xinnaa guddaan as gale garaatti kan baatamu. As sadarka mirgaa harkatti kan baatamu. Kan amanee jiru kan hin amanne humna amantiidhaan dhaabeera. Dhaabeera dhiiga Yesuus. Mee amantiidhaan nan dhaabadeedha. Yaa qophaa'uu qabdu waldaa kiristaanaa. Qophii waldaa kiristaanaa baay'ee garaanaasaa garuu qophaa'utu irra jiraata. Dhaloota shingalaa goyyomsaa bare dhaloonni kun dhaloota sammuu keessa galee Waaqayyoon qabne
سبوك إذا كيس على الجميع ست اللي يسوع زرانيات تشيل ست اللي يجرانه حركة قراء سموت قراء لبيت قراء وطال تكامل لتيكو إلمنا ما بايرين جلو بركنا كبر واتو بيا وكيسا جرام أيانا فايليرا نفايسيرا أيا لونا تيوني جيون سبا يون سربي ما علمتا نرقك وانتات إيه موتم ما واقعدت أمين جيب أمين ملي طولت كده بترقيت وارقيتا أسكبر كمريكا وان دفا كيبل لس مجاكي أمالا كيبل لس أرانا بسراني سيرانيك هو لسان لكن نما سجل تبي لما نرجع عليك إيرا إيجا كراني ورا نما سبوك كبير راسيون قبل سجرات الآن ماله أردين كيس أفعال الآن إن يو أردين سينك وكنانيات هني أقوفتان قويا ما تورك سيتي ورك أبينا ملوا أبين لكاول ورك هوري ملوا أبين أمانان ورك يوسايا ملوا أبين أبدن ورك يوكن ملوا أبين غلفيفل عليت أفغان عليت أفغان عليت مرات ويا كيست عليت واقعد غلغل فغومت إيون أموريتك أبي سديت كما يوكان تورباتم شيء أفنى كل لما ركنا قوة التنجة نما سبوكتين أفركاغة تدفيع يعني مالا وان شاري على فايداني راسا 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 وان شاري على فايداني أفركاغة تيراني ياس أستبر كمريكا كنا من تسير كافونا على ريغا هون الجان سير كافونا على الراكاسي سير كافونا على ريغا يسوس لفكرنا كنا بربرانو نيشون جريني كريستانو ما سينين غير بكسين غير كل على جريني كريستانو ما undi kasa gargaartu kana full betti kana okay jireenya kiristaanummaa asii qabde harka kee kaastee arraa kaasee biyya lafaa seetana foonii dhiigondumaa ganee si kiristoosiin faayisaa lubbuu koo godhee fudhadheera gaafa jedhu asii qabde gooftaan jiraachaa dhugaatti jiraachaa amanamummaa qabaachaa qulqullummaa qabaachaa soomaaf sagadaa hariiroo jaalala gooftaa gammachiisu dhuftee iddoo kana geesse fetele jette gooftaa yoo gante akka dingataa gooftaan kachak yoo jedhe zeeroodha bishaasha بلا شنكون وانا ما غمچو ايتو كوت يادي غمچون كان افورات ملكم فوني ميتي اكا اني ساك ارجندي كو الوني كون الوتا كو نيكو ما كان سوفيت ال غودي فاتي تيم فول تيم فكر تيم اوف ديب الوتا كان ليليس الوتا ويا ليليس الوتا موبايل تاچي ليليس الوتا تيبي ليليس ugaasa galee waaqayyo dhaabatu dhaloota dubartii qeqqeeyyareettiin boonee hangafa of godhu dhalootatti dhiira qeqqeeyyareettiin hangafa of godhu qophii waldaata sana farkaa gate tokkoffaa qeqqeeyyaruu keenyaan babbareechuu keenyaan hangafa gaariidha 99 irraa keessa dhibbayyuu guuttan kumayyuu gale garuu waan siin gale gatii gatu guyyaa dhumaatti gooftaa sitti leeyyaa hiriiga oolchaa وسجل دباتين أمين جلاياس ستين ليه إنغوفتا إذا ولدان كريستانا باباو بات نيجا أبي باقي ترماجنا بركة كيس من كيسن كيسا ولا كيسن كيسا ماتي كيسن كيسا إيه سجل جتليات إيه سلك الألوان نقول برسيس آجرا للبا زرا سرتو للباير إيه سلك الأل كوكما غافنا ولا غير ما وتما ولا كيست كوكما الألوان نقول بايلو غوفتا نفنجم بدا بايه كم كندو أمبر بانه مالين بيرتو كوبين بوله وكذا إيه كم أولو سنوكو باي ماله بيرتو مالكو تدوني دولا مالكو تجري دعاء كوتي مال جتولا أني دعاء كنا بودي كتي أبا كنا كنا سوار كيرا كنا كنا سوار نارجلا أرجع بيجي كيابا نمولي قولتا بيانا سلايا كنا كنا سلا كتي كوتي لايا نلجسين كنجران كنافلا سجلوا واقعيو كيسا إسايا سدبي دور بدت غافا إسكياس مالو واقعيو جي غارينو جنة نأيجي أمري لبالي غافا جدو واقعيو غاريو كلباليفي وغافو لكن دباليف برسا كاليس إنجي داكي تغاري قولي برا وغافو لكني كي تغوير مايلا وان هما بايئي وان ليلي أسسا أجته واقعيو سأي تنسل أيجنا برا قد إيه واقعيو سين كنين أولي قد إيه واقعيو سين كنين
Kiristoosin jireenya qophii amanaa ibsuun har'a ayyaanni kun sitti taa'uufamu dhiiga hoolichaan. Nan amana yoo xinnaate namni kudhan namni soddomni mirga Waaqayyo araarriin ta'aaf ganama kana. Mirga Waaqayyo baatti araarriin ta'aaf ganama kana. As qabarka mirga araarri atorraa kaas. Araarri atorraa kaas. Dhuguma isiniin jedha. Akka kootti dhugaa sanatti faradu tajaajilaa ta'uu ko bara kana baay'ee gaafan gaddu qaba. Inni gaafa waa'ee mootummaa Waaqayyoo yaadu. Bilkaansa dhabuu ko miti. Bilkaansi irraa hojjechaa jirra hojii mootummaa Waaqayyoo. Amantoonni warri qophaa keessan sinii Waaqa isinitti kenne dinqiidhaan of tajaajilu. Kan mana kana hundumaa galuutti gaafatamnaa nuti. Maaf sin caalaa imimmaan angalaafna, maaf sin caalaa tsoomnee saganna, maaf sin caalaa siree keenya irraa bu'ii lafarra gangalanna beektu waan bira dabalachuun miti nutti hin faradamiinidha. Fayyinee irraa sarqanaal warra hidhan warra kaafteeriyaatti uuman warra mana moldaa keetti fixan meenatti illee yaamu jedha Iyyaas. Kanaaf egaa waldaan kiristaanaa qophii gochuu qabdi. Amantoota qophii gochuu qabda. Qophii waldaa kiristaanaa gochuu qabdu maalidha? Maaliin qophooftu waldaan kiristaanaa? Tokkodha, kutaa tokkoffaadhaati. Waldaan kiristaanaa qophii shan gochuu qabdu kutaa tokkoffaadhaati. Kiristoos Iyesuusin simachuudhaan qophaa'uu qabdi. Kiristoos Iyesuusidhaan yookaan Kiristoos Iyesuus simatamuudhaaf qophaa'uu qabdi. Yookaan simachuudhaaf yookaan simatamuudhaaf. Guyyaa dhufa isaatti akkasitti illee yaaneedhaaf. Guyyaa dhufa isaatti akkasitti hin qaanofneedhaaf qophaa'uu qabda. Hojii ergamoota boqonnaa tokko lakkoofsa afurii qabdanii gaafa dubbiftan keessumaa jaarraa keessa dubbisa amma 10tti. Ergamoonni gaaf tokko keessa gooftaadhaan erganii beekaa kee booddee yaa gooftaadhaan bara si'anaa kana Israa'el mootummaan deebistaadhaan egaa yeroo mootummaa abbaan koo dhaabe beekuun siniif hin laatamne. Yerichi guyyichi maal hin taane siniif hin laatamne. Deebi'u ilma namaatti garumaatti dire dhumni mootummaa Waaqayyoo jira jedhee. Jecha kana gadhee booddee Yesuus otuma isaan ilaalanii bantii Waaqaa keessa duraa qajeele jedha. Otoo lol butamaa jiruuti karaaman ol qajeele immoo gala namoonni wayyaa adii godhan lama si gala dhufanii yaa namoota Galiilaa maaliif ija keessan as oolee gara bantii Waaqaa laaltu? Akkuma ammas argitanii inni asii oolee fudhatame kanatti ulfinaan deebi'ee maal ta'uuf jira? Dhufuudhaaf jira. Akkuma amma argaa jirtan ol qajeele ulfinaan maal ta'ee dhufa? Deebi'ee dhufa. Merkol kaasaa Yesuus deebi'ee dhufa jedhaa labsaa sabaa. Harka bitaa mirga ol kaasa waan kan hin baanne Yesuus deebi'ee dhufa jedhaa iyyaa. Yookaan situ dhaqa yookaan situ dhufa barana. Ameen jedhaa. Hin oolu guyyaa tokko yookaan si dhaqa maaltu beeka asii baatee dhaquu dandeessa. Maaltu immoo beeka dhufuu danda'a dhayyuu. Garuu qophaa'uun sirraa eegama. Mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 4:8 Kiristoos Iyesuus jedha dhiiga isaa dhangala'uudhaan luboota Waaqayyoo nu godheera jedha. Kiristoos Iyesuus dhiiga isaa dhangalaasuudhaan luboota Waaqayyoo nu godheera jedha. Inni garuu jedha alfaadha omeegaadha jedha. Ulfinaan immoo deebi'ee dhufuudhaaf jira jedha. Haleluuyaa. Inni maalidha? Alfaadha omeegaadha. Ulfinaan maal ta'uudhaaf jira? Dhufuudhaaf jira. Ergamoota soonaan baay'eedhaan marfamee dhufuudhaaf jira jedha. Hin dhufa Yesuus. Hin dhufu warra ga'eef Yesuus hin dhufaan jedhamee jedha Iyyaas. Jirooma tokko tokko mootummaa Waaqayyoo illee sodaattu gaafa gettan eenyu dhaqee argee siniin jedhu dhaqanii arganii hin galani kaa. Addaggoota waltajjiirraa addaggoota biddeen Waaqa nyaachaa warra tajaajila warra saba joonjessan warra dhugaa nama harkaa gatan amanaa haqaaqate amanaa afura isaa ajjeese amanaa eenyummaa isaa haala amanaa jireenya fira isaa ligidaa'e amanaan qophoofne gaafa dhufu gooftaan kanitti illee iyyuu baay'ee jira waldaa kiristaanaa keessa baay'ee jira iddoo aansaa. Waldaan kiristaanaa qophii shan gochuu qabdu tokkoffaa maal isiniin jedhe Kiristoos Iyesuus akka dhufuudhaaf dhufaatii isaan akka illee yaaneedhaaf qophoofte eeggachuu qabdu. Yoo kanaachoo gara isaa gaafa dhuftu akkatti illee yaaneedhaaf qophooftee deemuu qabdi. Namni keessan kana koolaa dhugaan isin jedhan
sodaachisuu miten du'an oolchu shiqin jedhin garuu yeroo kee malee monduutu ameen jedhi maal nama si bukkee yeroo kee malee guutuudha gammachiisaash raasa yeroo kee malee guutuudhaane mee sammuu keessan keetti kana gattu mombaat akka diingataa too gooftaan dhufe toorattanii maaltu ta'u anama gaafan gadi hojii keenyaan fayyina hojii keenyaan mirga biraatti galla jechuu miti waan nu abdachiifameedhaaf qabannee jirraash waan nutti kenname baannee jirraash gaafa lapheen namootaa jabaatu ko bara maaranaataa gaafa jedhamu dafkootti gooftaa gaafa jedhamu si eegganne gaafa jedhamu abdii mootummaa gaafa jedhamu lapheen nama jabaatana dhagaala imimmaan hin jiru gaafa makiinaa bitatanii abeet akkamitti akka isaan Eliishaa madarakii irratti dhugaa ba'umsaaf gaariidha galateeffachuu gaafa waan gurguddaan ta'uuf gaafa miila ladii ta'an garuu dhugaan isiniin jedha gaafa lubbuu haaraa waldaatti dabalatu immoo namni harkarreef harka badiidha mataa miila ta'e miilli mataa ta'e sabaa inni qaali lubbuu moo horiidha maalidha lubbuudha inni qaali horii moo lubbuudha sabaa moo dhibbadha maalidha lubbuudha beelna garuu otoo beelnu maal ta'ere caafanni maalidha Isaayaas keessatti hin laalu garuu maal hin godhan jedha hin hubatan hin dhaga'u maal hin godhan hin qalbeeffatan dhaga'u garuu sammuu isaanii duudhaan hin laalu garuu maal hin godhan hin hubatan aloonni kun akkas ta'e beeka waa'ee mootummaa waaqayyoo jette garuu itti jiraachaan jiru xiqqis jiraachaan jiru qophaa'uu qabda shirri guddaa akkuma jamtoota lafarraadhaaf isa waaqarraa qopheessuu qabda tokko jedhaati waldaan keessaan akkamitti qophaa'uu qabdi Kiristoos simachuudhaaf tokko jedhaati akkamitti qophaa'uu qabdi ni tokkoffaan tokko jedhaati ibsaa ishee bobeeffachuudhaan yookaan ibsaa ishee ibsachuudhaan ibsaan amantii kee dhaameera taanaan sodaadhu umurii kee sodaadhu garii kee sodaadhu galma kee na dhagar waan siin jedha yoo dhallee qoofte raammoon tokko jira dura kee abiddi boba'aan jira dura kee billaan afaan balee si eegu jira dura kee yoo dhagaru laphee kee banattee harka kee ol kaafattee waan abbaa kee yoo waammatte balballi araaraa dhayu simachuudhaaf qophaa'aadha siyaasumatu marii galma kanaa dhiiga hoolichaadhaan ibsaan ifuu qaba sagalee waaqayyo maal Efesoon boqonnaa 5:8 isin duraan maal turtan jedha dukkanaa'oo turtan amma garuu karaa gooftaa iftaniittu jedha akka ilmaan ifaatti immoo jiraadhaa jedha hojii dukkana keessa hojjetan immoo dhiisaa jedha isin duraan maal turtan dukkanaa'oo turtan ammoo karaa gooftaa karaa Kiristoos maal turtaniittu iftaniittu anaaf si ganaa ifa barbaanne miti nuu ifeera bara keenyaaf gaa'ila keenyaaf ifeera wanta fe yoo jiraate maa inni beekta warra kaaniin ibsuudhaaf si kaa'e waaqayyo biyya lafaadha waaqayyo kan si kaa'eedhaaf siif si ifeera warra kaaniin ibsiidha namni baay'een garuu maal beektu harkatti dhaameedha sagalee waaqayyo maalidha Maatewos boqonnaa 5:14 dubbisaa waa nama kaasa waa'ee foogiddaaf waa'ee ifa sin maalidha jedha ifa biyya lafaati jedha namni ibsaa qabsiisee guuboo galan kaaree jedha akka mul'atuudhaaf baattoo ibsaarra kaa'a malee jedha iddoo siin malu gaafa teessu ibsuu dandeessa baattoo ibsaa jechuun maal jechuudha beektu iddoo sii malu dhaaban iddoo sii ta'u jiraan lafa siin madaallee dhaabatiinidha namoonni tokko mana dhugaatii yoo ta'e rakkoo maal qaban dhugiin malee teessee maal ta'e hin taphatiin malee maal ta'e mana qumaaraa yoo ta'e dhabe nama si bukkeetiin qophaa'uu si gaafata jedhaani maala lafa kee malee oolii jiraani rasa lafa kee malee dhaabatee jiraani warra waaqayyo irratti dhaloota abshaalome dhaloota dhugaatii dhuge mastiikaa nyaates du'a aarsaarra dhaabatu shingalaa goyyomsaa dhaloota waa biraatti rigatee doodiraantii dibatee ol fiigu du'a aarsaatti eenyuun sa'aan dhuwa lafaa keetti argamu hin dandeessaa goyyomsuu siifuu ifa sii ibsee hin kufulleeti hin boolleeti waan gooteef illee araara illee hin gaafatu maal rakkoo qaba warra jedhan maal rakkoo qaba yoon naqe maal rakkoo qaba yoon taphadhe maal rakkoo qaba yoon sirbisiise maal rakkoo qaba kun ikkoo eenyummaa koo qirrii koo yoon godhadhe yoon sirbisiise maal rakkoo qaba rakkoon qabu dibuuf eebsitti immoo dibuuf deemuu dandeessa gaaruu waa jira waa
jira jira